Nagaan waaqayyoo isiniif haa ta'u akkam fayyaa keessanii jirtu ani nagaa kooti galanni waaqayyoof haa ta'u kunoo har'a waan haaraa isinii qabadheefii jira kunoo as ilaalaa kunoo kuni dhadhaa re'eeti dhadhaa re'ee kuusee hamma kana ta'ee jira inshaallah rabbii yoo jedhe immoo irraa mataa kootti dibadhee isin argisiisan isin jedha na hordofaa nagaan gooftaa lafa jirtanitti isiniif haa ta'u isiniin jedha fayyaa keessanii ilaalaa kuni dhadhaa re'eeti biyya Saawud Arabiyaatti dhadhaa re'ee hamma kanan kuusee jira silaala kun ammanni ga'uugaa xinnaa isinitti hin fakkaatiin. Hai nagaan waaqayyoo lafaaf bakka jirtanitti isiniif haa ta'u akkam fayyaa keessanii jirtu galata gooftaa ani nagaa kooti nagaa guutuun qaba waaqayyoof haa galatu isinis nagaa akka qabdan abdiif amantiin qaba guyyaa har'aa deebi'ee dhufee jira maaliif akka dhufes immoo isinitti naan himaa hordoftoonni kiyya dursaa nagaan keessan akkamii turtiinoo akkamii qorri kunoo akkam isinitti jira na biraa kunoo akkanatti qorri akka ajaa'ibaa natti tolee jira baay'ee ho'icharraa qorra kana filadhee jira innaa har'aa wanta addaa tokko isinii qabadheen fee jira innis maalii yoo jettanii wanta kanaan dura fayyadamee hin beekne waan addaan arga'ee jira as ilaala waan addaati wanta argadhee hin beeknedha innaa dhadhaa re'een argadheera har'a dhadhaa re'ee biyya keenyatti ani fayyadamee hin beeku garuu biyya kanatti dhadhaa re'ee yeroo hedduu mana kanatti nan ejjedha waan ta'eef kunuu fidadhee dhufee jira wanta namiidhuu hin qabu jedheetuma yaada dhadhaan re'ee yoo wanti keemikaalan qabu human qabu waan ta'eef dhadhaan re'ee hin miidhamu kanaan duras immoo akkanuma dibadhee ilaalee jira natti tolee jira jechuudha dibadheera amma rifeensa kiyya reefu miicee kun akkanatti goggogee jira waan ta'eef erga waaqayyo immoo kana naaf kenneeti immoo ani immoo hojii sabichaatti maaf hin dadhaba yaa dibadheetiniin nan ilaala jedhee sidee qabadhee dhufee jira warri Saawud Arabiyaa jirtanii dhadhaan re'ee akka biyya kana jiru beektu jedhee yaadaa jira warri ittiin fayyadamne akka itti fayyadamtanis isinitti nima asmarraanii innaa gara hojii isaatti haa gallu amma dibadhee isin argisiisa akkamitti akka dhadhaa re'ee namatti tolu isinitti argisiisa yaa'u dhadhaa dibachuuni waan haaraa isiniif miti. Dhadhaa re'een dibanne malee duratti asii dhadhaa dibachaa ufnee turree isiniin jedha amma dibadhee isin argisiisa na hordofaa isiniin jedha yoommoo viidiyoon kiyya isinitti tole immoo laayik sheer sabskiraayib godhaa na hordofaa isiniin jedha innaa amma gara hojii isaatti gallakaa. Innaa amma sila baay'ee filee ture yeroo miicee immanaan dibadhaa isin hawwisiisuu dhufee jira har'a baay'ee hawwitu jedhee yaada waaqayyo isiniif haa arguun jedha yoommoo barbaadan immoo karaa keessaa miseejii aan isiniin erga lafa jirtanitti abshiru qaldii miti warri Saawud Arabiyaa jirtani itti fayyadamaa isiniin jedha in argamu carraadha waggaa meeqatti inni dhadhaa har'a reefun argadhe baay'ee gammadee jira.
hojii isaas akkana dadhabsiiseeru natu beeka. Yaa biyya keenyatti dhugaa waaqaan jedhanii dhadhaaree re'een dhadhaa godhatti jedhe takkaayyuu yaadee hin beeku. Garuu biyya kanatti basma aannan jarkiinaa isaa wanti beektu miti isaa barraadaatti naqan. Isa barraadaatti naqan ganama guutuu isaa fidu isa jechuudha. Isa barraadaatti naqan sana guutuu fidu dhugaa hojii sana salacha'e baay'ee itti dadhabee waggaa baay'ee hojjedheera. Garuu itti fayyadameen beekun ture. Booddee kanaa ani maaliif itti hin fayyadamu, maaliif bas dadhabbii bichaa maal ta'a, maa ana go'aasa jechuun maaskii adda addaayyuu godhannu miti. Egaa kana ta'eeti immoo maaliif ittiin fayyadamu isa jedhu immoo yaadee amma jalqabeera gaa. Maalirra akka gahu immoo waaqayyotu beeka isiniin jedha. Akka keessa naa galuuf immoo kana masaajiitti godha. Maaliif rifeensa isaa bichaa taane akka keessa isaas naaliixuu barbaadee jira. Akkasumas immoo warri dhadhaasa kana abdan immoo bakka alaarra wanti bitamu jira. Akka gistaa wayii fakkaata. Maqaasaa yeroo suura isaa argu jira. Kireemiitti hojjetu yeroo keekii waan adda addaa irra naqamu. Inni yeroo bitamu baay'ee tokko namatti tola. Kallaaxatti gootanii dhadhaasaa baasuu ni dandeessu warri isa kana dhabdan immoo jechuudha. Inni akkanatti sirriitti. Kun amma haala kanaan haga hunduma isaa wal qixxeesse kalaas. Ta'u namatti tola dhugaan baay'ee hawween ture dhadhaa dibachuu. Rifeensi keenyi waan adda addaa waan hin arganne qilleensa illee argatu. Hijaabni caccabsuuf immoo dhadhaan immoo yaa'u silayyuun beektu waan hundumaaf iyyuu bareedaadha. Dubartoota bakka ispeeshaal keessumaa durboota dhadhaan barbaachisaadha. Argamnaan yeroo itti fayyadamtanii yeroo isaatti haga yeroo isaatti jechuudha. Maaliif yoo dhibee yeroo namarra turuu nama daddabbara maaliyaa fooliinsaa isa jedhamu malee argamnaan bakka har'atti dibattu boruuf irraa miiccu kalaas. Baay'ee tokko namatti tola. Rifeensi keenyas laslis jedhee baay'ee lallaafaa isiniin jedha. Akka keessa nuu lixutti immoo kanatti masaajiin barbaachisaa. Rifeensi irra caalaa kan inni barbaadu masaajiidha. Rifeensi isaa bichaa otoo hin taane buqqeessaa keessa yoo wal nuu fudhate bakka faayidaa argannaa jechuudha. Namatti tola. Akkuma nama waan huqqatu natti fakkaate baay'ee natti tolee jira. Durayyuu gowwomee jira joko waa yaaluun barbaachisaadha. Dhugaa baay'ee gowwomeera ani dura. Na sodaadha ture kun waan namii ufanatti fakkaate. Booddee makanan jalqabe malee jechuudha. Amma addasii rifeensi koo baay'een caccabu. Dura baay'ee caccaba ture. Baay'ee akka daakutti ture. Kun amma hunduma isaa dibee jira. Hunduma isaa wal geessiseera. Haala kanaani
mataan silqarafaan dee kana fakkaatee kunoo kana fakkaatee hunda isaaniitti fixa. Asumaan sammuu koofillee gaariidha. Kunooti kaayee durboche. Yoo isinitti tole amma like, share, subscribe go'aatii na jajjabeessaa isiniin jedha. Dhugaan isiniin jedha na jajjabeessaa daraa keessanii wal malee maal qabnaa mukillee baala qaba. Ansi malee maalan qaba. Yoo fuula keenyatti ta'es gaariidha. Homaa tokko rakkoon qabu. Amman irraan dhiqu. Innaa akkamitti godhee bushaa akkasittiin xiqqoo ishee nan ashamaa jechuudha. Ittiin bulaa. Saayitii muraasa yoo isinirra taa'e waan rakkoo isinitti uumuun qabu. Yaani akka maaskii isa kaanii saayitii tokko akkas ofirra tursineetiin miinyatoon taane kana ittiin rafuu dandeessu. Yoo haalli isinii mijate ganama yeroo kaatan ala tola miiccattanii sadaa jettanii gara hojii keessaniitti baatu isiniin jedha. Asumaan mataa dhaawumayyuu immoo biqaatiin kun cammarree silaalame akkatti mataa dhaawunan irraan fadhe ta'een beeku. Dur ajaa'iba kanan aha. Amma kaa irraan fadhe natti fakkaata. Kunoo haala kanaan dhahadhee jira. Naa bareedeera jedhee yaada. Innaa amma ala tuuluma.